Akkam jirtu hordoftoota YouTube ammayyuu nagaa rabbii isin kabajatu. Ammas guyyaa har'aa waan isin fayyada jedhee yaad family YouTube koof qabadhe dhiyaateera. Guyyaa har'aa applicationii baay'ee bareedaa waan hundumaaf isin fayyadu danda'u all in one application taate tokko waliin waan isin barsiisa. Saayitii kana irra gaafa galtan yookaan websaayitii kana irra gaafa galtan appii kana fayyadamuu qofaatiin wantoota hedduu hojjechuu ni dandeessu. Walumaa galatti mee gara websaayitii kana dhaqnee isinitti agarsiisu. http ergattanii booda 123apps.com bakka jedhu dhaqxu. Erga gara websaayitii kana dhaqxanii booda websaayitiin kun maal akka hojjetu isinitti agarsiisa. Websaayitiin kun bifa salphaatiin wantoota isin fayyaduu danda'an wantoota hedduu ofirraa qaba. Tuuliiwwan hedduu ofirraa qaba. Akkuma isin bakka kana argaa jirtan video tools jira, audio tools jira, PDF tools jira, converteriiwwan adda addaa jira. Akkasumas utilityiiwwan adda addaa ni jiraatu. Gara jalqabaatti gaafa deebinu tuuliiwwan nu video irratti argan video editorii, video edit gochuudhaaf, screenii keessa record gochuudhaaf, textii qabdan gara speechiitti jijjiiruudhaaf, videoowwan adda addaa merge gochuudhaaf, audio qabdan audio keessan video add gochuudhaaf, imeejiiwwan adda addaa video irratti dabaluudhaaf, textiiwwan adda addaa video irratti gochuudhaaf, akkasumas illee watermarkiiwwan adda addaa video keessan irraa remove gochuudhaaf, video crop gochuudhaaf, rotate gochuudhaaf wantoota adda addaatiif isin fayyada. Video keessan up down left right gochanii rotate gochuudhaaf, flip gochuudhaaf, resize gochuudhaaf, video keessa loop gochuudhaaf, volume isa change gochuudhaaf wantoota baay'eedhaaf fayyadamtu. Video tools jira gaafa dhuftan jechuudha. Akkuma kanallee audio tools jira gaafa dhuftan wantoota video tools irratti fayyadamtan hunda bakka kanatti fayyadamuu ni dandeessu. Akkuma kana wantoonni baay'ee isin barbaadan converterii adda addaa fakkeenyaaf PDF-dhaan faayila jiru tokko gara Word'itti, PDF-dhaan kan jiru tokko gara Excel'itti, PDF-dhaan kan jiru tokko gara PPT'tti, PDF-dhaan kan jiru gara GPT image'itti jijjiiruudhaaf kan tuulii isin fayyadu harkaan ni qaba. Akkasumas illee Word irra kan jiru gara PDF'tti, image'idhaan kan jiru gara PDF'tti, Excel'idhaan kan jiru gara PDF'tti bifa salphaa ta'eedhaan jijjiirrachuu ni dandeessu. Split gochuudhaaf, adda adda kukkutuudhaaf, merge gochuudhaaf, compress gochuudhaaf, protect, unlock gochuudhaaf, rotate gochuudhaaf, page numberii add gochuudhaaf wantoota baay'eedhaaf websaayitii isin fayyadudha. Gara kana gaafa dhuftan almost all in one jechuu ni dandeenya. Wantoota baay'eesa gara kana gaafa dhuftan wantoota baay'eesa bifa salphaa ta'eedhaan iddoo tokkotti hunda isaanii ni argattu. Kanaaf websaayitii kanatti sirriitti fayyadama isinii nan jedha. Fakkeenyaaf bakka kana dhuftanii video crop gochuu barbaaddu yoo ta'e yookaanis immoo watermark remove gochuu barbaaddu yoo ta'e achumarratti cuqaasuudha. Fakkeenyaaf video crop gochuun barbaadu kilik nan godha. Ergan bakka kanatti cuqaasee booda video cropperiitti gara sanatti move nan godha. Xiqqooshee wifi fayyadamaa waan hin jiruufi wireless fayyadamaa waan hin jiruuf xiqqooshee slowdha networkiin kiyya. Kanaaf obsumaan na eega. Akkuma isin asirraa argaa jirtan online video catteriitti redirect na gochaa jira. Sanaa booda video koo akkana upload godhu na ajaja. Video koo gaafa na upload godhu video koo sana bifan barbaadeedhaan crop godhachuu ni danda'a jechuudha. Akkuma kana duuba deebine video merge gochuudhaaf videoowwan adda addaa qabnu bakka tokkotti merge gochuudhaaf gara kanatti hojii. For example bakka kana gaafa dhuftan argitu video merger nuun jedha. Merges video online for free nuun jedha. Information waan adda addaa how to combine videos online kan jedhu gara jalaatti argachuu ni dandeessu. Information kana bifa salphaatiin akkamittiin video lamaaf lamaa ol wal duukaa merge gochuu ni dandeenya kan jedhu bakka kanarratti detailii isaanii argattu. Akkuma kana bakka kanarra dhuftanii audio irra dhuftanii PDF irra dhuftanii bifa salphaa ta'eetiin information hedduu argachuu ni dandeessu. Kanaaf please
maatiiwwan yuutuubii koo wantoota ani isinitti agarsiisu isiniif bu'aa waan qabuudhaaf itti fayyadamaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Sheer gochuun dagatiinaa, koomentii gochuun dagatiinaa, laayik gochuun dagatiinaa. Keessumatti koomentiin keessan anaaf baay'ee bu'aa qaba. Koomentii gochuun dagatiinaa. Yoo isin kanarratti sirriitti koomentii nagootan gara fuulduraatti illee darbee isiniif illee darbee wantoota adda addaa isiniif hojjechuudhaaf reedii nan fangodha jechuudha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.